mala argadde kuno furmaata illee argadde namni oo achi fiige furmaata numa argata biinin raqama mucaa obboleessa ishii san duraan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota akkam nagaa qabdanii jirtanii jajjabaattanii isiniin jecha alhamdulillah kuno numan jiraanis eessan dhaqaa miti waa hara dhaquun agarree numan jira. Yaaboo du'aa inteessan gaa hedduu takka na gargaarti du'aa manna bira dhaabbadhaa rabbiin kiyya naa dirmatuuf deema fakkaata inshaallah biiftuu immoo rabbiin afaanaa fidu afaan illee dhufuudha wal afaan illee dhufu dadhabne naaf ishiini hattaa mana ishii dhaqee akkuma agartan meeshaa hagagga guuree arabni harkaa dachaase meeshaa ishillee nan guba jeeti zaa akka mana ishii dhuftii biyyoon tun ummata gabbaa manaa sanis wajjumaan jaaramtee jirti dhugaadha. Mucaan sunillee manatti galuu dhiisee jechuudha nama biraa obboleessa isaa tokko mana keessa kaa'e mucuma san himsiisuu ta'a inshaallah mucaa san nan himsiisan dhiisu. Mucaa sannaa himsiisuu ta'a itti deddeebi'e ammallee yoo miciyyoon tun tadhabamtu taate quba qaba iccitiidha isuman himsiisa jechuudha. Isin du'aa manaa godhaa inshaallah bilaal kiyya yoo rabbi biraan taate wanni ishiin ooftu sun itti narraan qabattu itti akka itti narraan qabanne abdiin qaba ilmoon tiyya makluunni waan takka quban qabdu hatti qabatuu dandeessu itti qabattee maal gootii qabiraan aanneessitii miti nuti qabatuu hin dandeessu inshaallah. Rabbiin garuu furmaata naa fiduuf deema fakkaata. Furmaata naa fiduuf deema fakkaata biiftuu sinima dhaganta keessanitti simatu ta'a gandarraa wal fuunettanii miti yoo dhugumaan gandarraa wal fuutan taate haadha fi abbaa qabaattu taate aalii qabaattu taate ati aalii keessatti simatu ta'a. Abbaa keessanitti bilbilee si himadha yoo dhugaan ati kanama qabaattu taate dhugumaan oo ati kashanyiin teessan nama taatu oromoo taatu taate bineensa ta'uu baatte himatuuf hin ta'a. Mala argadde kuno furmaata illee argadde namni oo achi fiige furmaata numa argata biinin raqama mucaa obboleessa ishii san duraan gaafa isaan gaa wal jajjaalatan gaafa xiqqoo gaa irraa wanni juusani raqama obboleessa ishii naa kennite jee obboleessa sanitti bilbileetin raqama abbaa irraa fuudhee sii fitanaan jee inshaallah. Rabbiin haa milkeessu isallee na wajjiin hedduu takka cinqamu jira Rabbiin haa milkeessu obboleessuma san rabbiin telefoona dalaysiise abbaa san argannaan abbuma sanitti ni madhame yoo dhugumaan abbaan sun waan milyoon ishii kun itti jirtu tana quba qabaate yoo dhugumaan quba qabaate inni muslima rabbii ta'e waan ishiin itti jirtu kana useetti dhiise meenuma dhageenya walumaanuu inshaallah. Garuu rabbiin raqamuma san agarsiisee naa fidu biinin siifin fidanaan jiru jira. Du'aayi naa godhaa isin rabbiin ganduma sanirraa yoo furmaata naa fide malee tummiyyoon biyyi guutuun dadhabdee jirti. Biyyi Oromoon magaalaa Yaman keessa jirtu tun ishii dadhabdee jirti. Ishii waan mukaan deemtuuf jecha ishii waan siiriin sheeyxaanan deemtuuf jecha dadhabanii jiran Oromoon guutuun ishii. Namni ishii qabu dhabame namni ishii qabuu danda'u dhabamee jira yaabboleeyyan kiyyaa. Rabbuun akka godhe ilmootii harkaa naa haa baasu ani. Jaarsallee inshaallah ilmoo boodan gaafa gaa ilmoon tun naa argamtee akka wanni taate innillee yoo qabamuu danda'e naa qabame qabeetuma wal'aana. Garuu rabbiin mala kanaan karaa naa fitu waan hin jiru wallaale ishee argachuu dadhabe silaan ishii qabadhe ishuma dhiiga dhuga ishuma dhiiga xuuxa wayyaa biiftu inshaallah guyyaa tokko dhiiga si xuuxuunuman ta'a. Waa addunyaa gubbatti silaa azabbumaan si azabu. Azaba akhiraa kaganaa si eeggatu san malee ati silaafi sorra azabati warri namni waan kana dalagu azabarlee azabarraa olaanaa bidda irraa olaanatti gubatu teessaati. Anta sanii maaltu naan geemti addunyaa gubbatti si gubuu ta'a. Hagati na gubde kana ani maal na gubde dhaabbinattin si gubuu ta'a inshaallah. Turti malee rabbiin silaafi sin jarjaru akka namaatii miti. Haaliin in jarjaru akka namaatii miti anilleen sabrii naa kennee jira rabbiin keessa. Sabbareetiin jira bilaal kiyyallee. Yoo rabbiin keetii humaata akkan gootu olii gad ooftullee ilmoon tun sumaaf deebiti yoo rabbiin naan jee sumaaf galti yoo haaliin naan jees naaf gala. Yoo lakkee asumaan mucaan kan kee dhabama rabbiin jees waan rabbiin fide waan hin godhun qabu. Garuu si qofa harka kiyyanii naqa haaliin rabbiin ga'an. Yoon isaa jecha halkan guutuu leeyilii dhaabbataa bulee isaa jecha adda lafatti dhaabe haaliin isi afaan.
na sinuman argadha guyyaa tokko turullee habiiftu of numan qabbaneessa Oromoo katti gubatte tanallee numan qabbaneessa inshallah ati jiruun sirraa baasuun oolu rabbiin sirraa haa baasu rabbiin sirraa baasu ta'a ta rabbiin turtu jazaan ta durni turti ta amma harka irratti jan ni dhufti inshallah rabbii si fidan harka hanjame ati amma ganda keessa fiigi hanjame guyyaa bakka feete ooli biyya keessa gaara mucaa kiyya oolchi ganda nama dhaqi'eeti wayiin deemtaa namni sin argu namni waa takka si arguu danda'u hin jiru gaafa rabbiin hijaabaa tantee tana garuu rabbiin sittichi garagalchee sitti hurree mare suman arga rabbiin amma waan ati warra azaabaa taateef itti sii qaqqabutti jira haalinni tanaaf bakka argatte gaafa ammoo irra kuttee haalinni illeen obsa fixate obsa fixatu inni ilma namaatii mitii garuu itti agaruu teessa sitti garagalcha booda waan ati deddeemtu tan sitti garagalcheetuma hurree sitti maree akka harreetti namni kun guutuun situmee sirraa bahu ta'a waan ati nagoote kanaan numaa sirraa kafalatu ta'a inshallah numan kafaladha garuu amma aalii tante yoo aaliin ta'e akka kee ta'uu baatte meega ittiin bilbiluu deema ittuman bilbila waan feetellee haa taatu bineensallee haa taatu aaliin tante ittuman bilbila itti bilbiluuf hin ta'a argadhe raqamallee biiftu goda seentu gaa yoo gaa dhugaan isaanii quban qabne waan kana kadalaydu taate goda seentu laalladhotillee yoo namni saala duraanu namni saala qabu silaa saala qabaattee saaloytee qaanyii beeyte waan akkanaa kana hin dalaydu intalti haadha abbaa qabdu intalti nama qabdu waan akkanaa kana hin dalaytu yoo garuu gaa warri sun guutuun dalagin beekan warra keessan guutuun dalagan sagaa dalagullee mee har'an adda baafadha warrumti keessan sunu warra akkamii mee warruma san irraa dhugaan warruma san tuuni haa Abrahaamii si godhee meenuman laalawu har'uman adda baafadhaa waa hundaa'u addan baafadha warra keessan warra akka ta'eetiin adda baafadha warra keessan yoo warra keessan warra nagaa aalii nagaa ta'u taate waan ati itti jirtu kana irraa si dhorgan yoo intala dhugaadhaan intala namaa taate ati qaalaa ta'uu baattee intala Oromoo taate intala abbaa beekan taate meegaanuma laala buma keessanuu akka ta'eeme har'a ittuman bilbiluu ta'a biiniin kun oolan dhufutti hin jiraana eeginaan jira lakkoomsa obboleessa qaba garuu abbaan qabu du'aa inaa godha obboleessa sanitti bilbilee obboleessa sanirraan akka abbaa rabbiin naa qunnamsiisu du'aa inaa godha har'a ganda biiftuu faasan itti bilbileetuman biinillee yaa rabbiin furmaata laalme furmaata naaf idee jira telefoonillee garuu na jalaa badee jee raqama san sammuu keessatti qabateen sanillee ajaa'ibaati oduma deddeemuu yaadetee raqama san raqama obboleessa ishii tokko bargaanan qabaamee itti bilbilee jarrabnuu naan jee itti bilbilee laalluu raqama obboleessaa san itti bilbilee ta'e abbaa nu laalennani abbarraan abbaan gaantalti ta'etu nuno waan akkanaa kanatti na jirti jeetinga abbaa san itti madda rabbiin kiyya na milkeesse yoo gamaallaa hiisaa miti inni biyya san jira yoo intala abbaa dhageessu yoo intala namaa dhugaan intala isaa taate waan abbaan dhiisi jeen numa dhiifti garuu ganda bakka taateetis gaafadheetiin biyya taates gaafadhe yoon asii humaa godhuu dadhabe achittiin isii dhabamsiisuu ta'anis rabbiin abbuma san naa qunnamsiisu yoon asii humaa godhuu dadhabe anilleen biyyaa aaliin qaba naman qabanillee naadhan qaba abbaan qabanillee abbaan kiyyallee hin duune ni jira alhamdulillah rabbi ubrii naa dheeressu nan qabanillee biyyaa nama asillee yoon hin dhabe biyyatiyyaa nan qaba yoon asii humaa ishii godhuu dadhabe anis achiinilleen aalii ishii san dhabamsiisuu ta'a ilmooti yasii dhabeemo ilmooti yasii dhabee ishii argachuu yoon hin dhabe achiin isaan mana citaa sanitti ibidda keessisanis achi asii ibiddallee itti kaa'uu dadhabeen tiiree mana namaati kunooyi biyya namaa keessaa mana namaati achittiin itti keessisuu ta'a yoon asitti humaa dhabe yoon asitti ishii dadhabe asitti kunoo waan ishillee balleessuu dadhabeen tiiree achittiin dadhabu balleessuu
achitti hin dadhabu. Egaa obboleeyyan kiyya takkanaa tanan ja'a. Inshaallah biiftuu rabbiin irra na aansu ta'a. Isin du'aa umanaa godha. Rabbiin si haa milkeessu warruma raqamu warra ishiidhaa san. Arra rabbiin si haa milkeessu jaadhaa du'aa hinaa godha. Inshaallah viidiyoo lammata irratti itti ganda isaanii sanitti itti bilbileetiin waan isaan naan jan walumaanuu dhaga'uu teenya gaa inshaallah. Rabbiin ganduma san silkii si jala haa kaasisiisuu jaa du'aa hinaa godha obboleeyyan kiyya takkanaa tanan isiniin jaa isinitti illee dheeressu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.